السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي خنجار الله هنك بجارا باك جرتن مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو أراك نكيسة تيجتي كاميرا بالبلا كيسن رجع روكيسان وان أجائبا وان نمط تلو وان هدو تكسين فايدة اسم برسيس إجا دعوتوتن كي يا أم بودا باغم مدن نامني قنكما يو كاميرا بالبلا كيسنيتين اسم هردفون دن دو أبان فديه چودا سنيگله وسو وان فديه وقده چودا حالا نم سنت agarsiisuun siistemaa nama iccitii kaameraa bilbila keessan keessa jiru kana fayyadamuudhaan jechuudha. Booda gonkumaayyuu namni tokkolleen kaameraa bilbila keessaniitiin isin hordofuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee gammadanii isiniin jira. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa iccitii kaameraa bilbila keessanirra jiru kun argachuudhaaf siitingii bilbila keessanirra galtanii achi booda asirra gadanii buutanii asirratti about phone kajoo irratti kilikni gootanii achi booda software information kajoo irratti kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha build number kajoo irratti kilik gootanii jechuudha yeroo torba haala kanaan yeroo torbaaf irratti kilik gootanii jechuudha lakkaa'aa jechuudha isin galee achi booda of duuba deebitanii achi booda asirratti jechuudha developer option kajoo nu argattan jechuudha irratti kilikni gootanii achi booda asirra gadi buutaniiti achi booda asirratti quick setting developer kajoo irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha yeroo haala kanaan asitti isin fide asirratti sensor off kajettana on gootan jechuudha isin galee yeroo haala tanaan ishii tana on gootan hundinuu cufaa ture jechuudha tana on godhuu qabdan jechuudha yeroo on gootan jechuudha bilbila keessan matarraan gadanii buttanii achi booda asirratti kun waan haaraa argatan jechuudha isin galee kun onni tan argatan jechuudha ishii kinoo tana jechuudha sensors off kajettana wanni gootan jechuudha on gootan haala kanaan egaa haala kanaan yeroo ishii on gootan jechuudha kalaas gonkumaayyuu namni kaameraa bilbila keessanirra galuu hin danda'u jechuudha fakkeenyaaf of duuba deebi'ee isinitti agarsiisutti egaa daawwattootaan kiyyaa egaa wanni tuni on irra jiraatte jechuudha gonkumaayyuu namni kaameraa bilbila keessaniitiin isin hordofuu hin danda'u kaameraa bilbila keessanirra namni biroolleen galuu hin danda'u jechuudha isin galee egaa wanni tuni on irra jiraatte jechuudha amma yoo nama on godhe yookiin bane jechuudha sagaleen kiyya waan isinitti hin dhagamneef wanni godhe isin garuu haala kanaan on gootan jechuudha isin galee wanni tana yeroo hunda haala kanaan bantanii itti dhiiftan jechuudha isin galee yeroo immoo kaameraa keessatti fayyadamuu barbaadan wanni sana dhaxxaniitii oofi gootan jechuudha isin galee haala kanaan wanni kun waan ajaa'ibaati egaa daawwattootaan kiyyaa haala kanaan siistama kana fayyadamuudhaan jechuudha namni kamuu akka kaameraa bilbila keessaniitiin isin hordofne godhuu dandeessan jechuudha isin galee gonkumaayyuu namni kaameraa bilbila keessaniitiin amma booda isin hordofuu hin danda'u jechuudha abbaan fedhe yoo haala fedheen walitti koonnekti godhee isin hordofuu hin danda'u isinillee arguu hin danda'u jechuudha isin galee haala kanaan waan kana fayyadamaati kaameraa bilbila keessaniitiin akka namni isin hordofuu hin dandeenye wanni tana asirratti oli baafadhaa jechuudha isin galee yeroo kaameraa bilbila keessanii fayyadamuu barbaadan ishee jutaniitu fayyadamtanii yeroo kaan ofirraa onni gootan jechuudha haala kanaan onni mu gootan isin galee egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee yeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha barnoonni keenya isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu like share godhaadha namoota baay'ee biraan gahaadha barumsa birooti na golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma